abeet amma ishii poolisiin qabee kan argitanii ishii tana faanallee shamara biyya arabaa jedhamnee waamamnaan manu nuti miskiinonni gola madaamii keessaa guyyaa tokko gadi baanee hin beeknillee baalagee akkanaa tana wajjin shamara biyya arabaa jedhamnee waamamna. As dhaggeeffadhaa ijoolleen koontiraataa baduu barbaaddan carraan akkanaa yoo kanamuu aana mudatu jettan keessatti warroon dubartoonni ba'i ala yoo baate waan akkanaa birrii haganaatiin dalagatta yoo siniin jedhan dhageessanii koontiraataa yoo baate riyaala Saa'udii 3,500 2,500 akkasumas Dubaay haala kanaan hojjetta ba'i mana kontiraataati jedhee nama sin gorsu yoo argitan dhugaan siniin jedha ofirraa bulookkii godha. An akka waleetti jechuudha akka walee tokkootti kanan sin gorsu wanti akka koontiraataa nama jijjiiru hin jiru. Ala hojjettee 3,000 argachuurra kontiraata hojjettee 800-500 argachuutu irra bu'aa tokko qaba dhugaan siniin jedhaan. Innaa dubartittiin baalagittiin tun maal hojjette? Tokkoffaa shamarran gola madaamiti gorsitee janajjantee akka isaan badan gootee erga ishii harka ga'aniin boodatti immoo ijoollee san dhiiratti gurgurti. Inni lammaffaan ijoolleen bakka amma biyyoota arabaa keessatti dhukkubni HIV seeneera. Kanaan dura viidiyoo sin hojjeteera. Eenyutu seessise dhukkuba kana? Warroonni gara xiyyaaratiin dhufan nuti meedikaala gallee dhukkubni bashitaa dhibeen gosa 18 laallamnee bilisa taaneti kan biyya kana seenuu dandeenya. Kan dhukkuba seessisaa jiru warroota galaanarraan dhufan warroota Yemen keessan qaxxaamuranii biyyoota kana seenaa jiran biyyoota garaagaraa karaa lukaatiin seenaa jirantu dhukkuba kana galchaara jechuudha. Dhukkubni daddarboon dhukkuba baay'eetu jira. Dubartiin immoo qaama ofii gaafa eeggatti dubartummaa jedhamti. Osoo ishiin intalli baalagittiin asitti argitan kun osoo ishiin dubartoota gurgurtu osoo dubartoota mana kireeffatte sanitti dhiiraaf dubartii walitti gurgurtee zummuutii jechuudha. Zummuutii saniin beektu mitire sagaagalummaa jechuudha. Seeta adaarii kan jedhasani afaan oromootiin seeta adaariin maalidha? Seeta adaariin afaan oromootiin hin beekmanii seeta adaarii jechuun dhiiraa fi dubartiin wajjin buluu jechuudha. Natti fakkaate warroonni beektan naa hiikaa koomentii jalatti. Innaa haala saniin Saa'ud Arabiyaa keessatti hojii kana hojjetti. Amma nuti baay'een keessan baay'een namoota viidiyoo kanatti dubartoonni baalageedha. Keessattuu dubartoonni mana kontiraatatii ba'an baalageedha. Dhiira tokko barbaade godha. Nuti warri biyyaa akkamitti nu amanuun warri biyyaa baay'een isaanii nu amananii. Sababiin isaa nutis waan akkanaa waan hojjennutti fakkaata. Nuti miskiinonni abashaadhaa arguuf kan arraane jechuudha. An akka waleetitti jechuudha. Waggaa 4 agan guutu mulu unkaan dhiiraa shamarran abashaan argine. Shamarran abashaa Itoophiyaawii kan afaan Amaaraa haasoftu, kan afaan Oromoo haasoftu, Guraagillee kan haasoftu. Bakka Itoophiyaa keessa afaanota hedduu jiran ture. Namuma Itoophiyaa ta'ee an Itoophiyaadha jedhee na himatu argee hin beeku siruma jechuudha. Dhugumas nutti hima. Filiippiinii argin dusni arge. Waggaa 4 boodadha kan namoota Itoophiyaa arge sababa jarri kunniin fidataniif jechuudha. Inna obboleettii kiyya kan baay'ee jaaladhu amma jechuudha mana haadha ishiitu hojjetti jechuudha. Ishiidhaan wal argina. Ergan ishii argadhee keessi koo gammachuudhaan guutame jechuudha. Malee ani abashaan argine. Inni nuti namoota abashaa odoon argin jiraannu kun namoota dhiirota waan tokko odoon argin miskiinonni kutaan kun amma kutaa hirriba kootiti. Yeroo baay'ee viidiyoo iddoo kanatti hojjedha. Baay'een keessan na beektu jechuudha. Nuti soo kanneen faana shamarran biyya arabaa dhabnee yaamamuu qabna. Isa akka waleetitti nan sin gorsu shamarran keenya namoota badaa ala hojjedhaa siniin jedhan bulook ofirraa godha. Siruma waa'ee ala hojjechuu namoota sinitti taasan ijoolleen kontiraata jirta sa'aatii kanatti. Ijoolleen ijaazaa jirtanis iddoo shamarran walii lama. Tokkoffaa shamarran dhiirarraa dhokattee kaayyoodhaaf hojjetattu baay'eetu jira. Anuu nan beeka. Shamarran kaayyoo qabdu ala hojjetti.
kophaa isaanii kiraa qabatanii hojjetanii biyya isaaniititti mana biillaa ijaarsifatanii ijoolleen makiinaa bitanii jiru. Warroonni ala jirtanis namoota akkasiisanitti michaa malee ijoolluma dhiira jala afarsan baay'een isaanii Suudanii faatti kun warroota gurraacha kan isaantu simbitee isinitti taphata. Isaantu qaamni shamarranii kabajaa qaba. Qaamni keenya kabajaa guddaa qaba. Nuti nama tokko qofaaf shamarri takka dhiira tokko qofaaf kan ishiin kennamuu qabdu. Qaamni shamarran takka dhiira tokko qofaaf malee maallaqaan gurguramtee dhiirri 90 itti fayyadamuu kan qabu miti. Qaamni keenya kabajaa guddaa qaba. Bakka salphinaatti hin dhaabbatina. Baalagoota akkanaa kana faana iddoo baalageetti dhaabbachuu hin yaadina. Dhugaan sinin jedhaan. Wanti galee haa galu. Madaamin teechan ibiddaa taatu waan feetaa taatu kontiraata keechan fixadhaati gara biyya keessanii galaati biyya jijjiirradhaa. Yoo madaamin teechan humna keechanii ol ta'e mindaa keechan kan ji'a 2 kan ji'a 3 kan ishiidhaa kennaati kan tikkeettidha muradha galaa biyya jijjiirradhaa rakkoon qabu. Nam badaa kottu badi jettee ishee ganamaa galgala si jana jentu gaafa gola madaamiti kotteen kee ba'isanirraan siqaayinis gaafa sassi jammara. Birri ji'a 6, birri ji'a 5, birri waggaa tokko qabattee baduu dandeecha. Guyyaa 5 harkaan bultu birri sun. Guyyaa 5 akka Saawud Arabiyaatti amma namni tokko mana tokko si balleechuuf si baasuuf meeqa si kaafata beektaa? Riyaala Saa'udii 8,000, 10,000, 5,000 yoo akka xiqqoo dhiyoo ta'e 5,000. Fakkeenyaaf Riyaadidha Jiddaatti si baasuuf 10,000 akkas si gaafata. Qabamuunis jira. Osoo hin hojjetiin poolisiidhaan qabamuun jira. Inni si baasu sun immoo sitti fayyadamuun jira. Dhiiratti gurguramuun jira. Gola madaamitii baate jechuun ati tabalaashofte bilaasha baddee jechuudha. Akkasitti of herreekke. Ani waleen teessan dhugaas hin jedha. Wanta akkan ala badee hojjechuu jibbuu waa biraa hin jibbu jechuudha. Aga feete hojjedhu gola madaamii maallaqa kee qabadhu. Dhugaan sin jedha. Maallaqa kee gamaa gamana firfirsuu baanaan waggaa tokkotti waan guddaa hojjetta gola madaamii keessatti. Waan guddaa qaama keetti taphatanii bifa kee fixattee umurii kee malee bilaasha baddee dhukkuba adda addaaf sitti shamatamee HIVdhaan qabamtee waan meeqa taate bilaasha taata jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Of eeggannoon waan baduuf hin qabu waan ta'eef. Adaraa keessan hordoftoota koo. Egaa ani viidiyoo kiyya asumarraa nan goolaba. Viidiyoon kun nu fayyada jettan laayik sheer godhaatii wal biraan ga'a. Dubartii warra addaa akkanatti maqaa keenya nyaattee akka dhiironni nurraa haasa'an taasifte tan ammoo hidhaa miti murtee du'aatitu ishee barbaachisa. Qaama dubartii takkaa dhiiratti gurguruu jechuun waa guddaadha. Waa xiqqaa isinitti fakkaatina. Dubartii takka miidhuu jechuun nama tokko ajjeesuu jechuudha. Dubartii takka gudeechisuu jechuun nama tokko lubbuu baasuu jechuudha. Shamarran keenya abbaa manaa keessan kan hin taane dhiirri tokko humnaan sin gudeede jechuun qixxee waan lubbuun keechan ba'itti of ilaalaa dhugaa isiniin jedhaan. Waan kanarraa dubbachuun barbaanne garuu ijoollee baay'eedhaaf ergaa qaba jedhee tana viidiyoo kana isiniif fidee dhufe. Egaa viidiyoon kiyya har'aaf qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Waan wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jenna.